Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqeeshoo oduu ammaan kana nugee qabannee dhiyaanneerra. Artistoonni Oromoo garee 5 of keessaa qaban guyyaa har'aa magaalaa Finfinneerra gara Waashingten DC'tti qaxxaamuraniiru. Artistoonni Oromoo garee 5 of keessaa qaban karaa Shawaa Entertainment Group ilma obbo Bantii Ittaanaatiin sponsora kan ta'an Zarihuun Wadaajoo, Kadir Martuu, Yaanet Dinquu, Shukurii Jamaal meeshaa muuziqaa taphachuun kan beekamu Daawit Taasisaa yookiis Ajjes guyyaa har'aa magaalaa Finfinneerra gara Waashingten DC'tti qaxxaamuraniiru. Artistoonni kun borganama akka lakkoofsa Waashingten DC saayitii 8 walakkaatti Dallas International Airportitti argamu jedhamee abdatamaa jira. Kanaafis ilmaan Oromoo naannoo DC keessatti argamtan Dallas International Airport ganama saayitii 8 walakkaatti argamtanii artistoota Oromoo akka simintan kabajaa guddaan isin gaafata Shawaa Entertainment Group. Sponsora kana fiduudhaan sadarkaa guddaatti shoora guddaa kan taphate Shawaa Entertainment Groupin karaa Rattaa Wayyeessaatiifis galata guddaa qabna. Famejirenya nasi fanchite siyade umri koshi kanane bi awame kanta siyade dumul duine dimul jadi kenne kabe barni alle sirna narule nura bale kunun dinjiru osonu waltane garada bale hijiranu katikanu dale abiyo malo nu falmi kuba malo nu basihalo Famejirenya nasi fanchite siyade umri koshi kanane bi awame kanta siyade dumul duine dimul jadi kenne kabe barni alle sirna narule nura bale kunun dinjiru osonu waltane garada bale hijiranu katikanu dale abiyo malo nu falmi kuba malo nu basihalo Sasi harga